بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بلوان كي نجا قبضو جرتو الحمد لله. أرى اللي فيديو بريدة تكو قبضي سني دي هادي جرا إن اللي رواي رفين سارتي إجتي رفين سكينا بريدة أساسني موفي إجتي كان قبضتني جنان نسيتي واي رفين سايادون نفي جرا رفين سكي يناف ديرتو دي دي كباتي غو سكميها بتاتلو شامبو هو كم فيدا دي بتا كم دي بتا جتون نفي فورفورين نركسي رفين سكي ينراج إتا هم بقا مال هاقود جتون نفي جرا هاقا غاما فيديو اندم نندرتي فيديو كان فارايو تاتن سبسكرايب gochuu hin dagatina wayita subscribe gootanammoo mallattoo notification illee wajjin tuquu hin irraanfatina akka video haaroo gadi dhiisuuni dafee simbira gaawaan ta'eef yoo mallattoo notification tuuxanii warra as dura naaf gootanii nafaana turtanammoo galatooma galanni keessan guddaadha like illee share illee comment illee gochuu hin irraanfatina commentii keessan naaf ka'aa yaadi keessan hedduu tokko na gargaara amma gama yaada dhufetti dabra inshallah jalqaba irratti rifeensa keenya kana osoo guddisuudhaaf maaltu saata jennee itti yaanne dura waa sadi beekuu qabna gosi rifeensa keenyaa kun bakka sadi itti qoodama isaanis low porosity medium fi high jedhani akka afaan oromiffaatti low jechuun qaawwa xiqqaati medium jechuun jiddu kaleessa high ammoo guddaadha jechuudha jalqaba ka low porosity yoo ka ilaallu ta'e low porosity jechuun buqqee rifeensa keenyaa kun ka amma rifeensa irratti biqilu kun qaawwi isaa xixiqqaa jechuudha fakkeenyaa fi amma yoo nu dhiqannee jennu rifeensa keenya dhiqannee gadi baanee uffannee jennu inni dafee hin gogu bishaan nachuma keessaa dhimbisaa hin jiidha jechuudha bishaan kana dafee sammuu isaa kana keessa gadi hin fudhatu lammaffaan mallee waan akka qibaatii faa yookaan dhadhaawuma dibata nu dibannu kanayyuu ishii jedhee gadi hin fudhatu amma dibannee guyyaa kana hunda oollee halkan wayitanu rafnu akkuma jiruun tiraas irratti gadi ba'aa waan rifeensa keenya irratti dibannu sammuu keenya keessa gadi seenee rifeensa keenyaaf homaa hin godhu jechuudha rifeensi kiyya qibaatii ani itti kennu hin dhugu gubbuma kanarra taa'aa uffata qofanarraa balleessaa ka jennu san jechuudha rifeensi akkasii suni isa jiidhaa dhiqannee bishaan osoo sirriitti keessaa hin gogne yoo nu qibaatii irratti diddibannee deebine irratti deebisnee jennu forfor illee godhatuu fi carraa guddaa qaba jechuudha inni lammaffaan ammoo mediumidha mediumin ammoo jidduu low porosity isa xiqqaa amma jechaa jirru kanaa fi high porosity jedhaniin qaawwa gurguddaa qabu jidduu lamaan isaa jira mediumin rifeensa bareedaadha warra mediumii qabuuf maashaallah jedheeni high porosity ammoo akkuma kareef tanamma low porosity sun qaawwi isaa xixiqqaadha high porosity kun ammoo qaawwi isaa akka malee gugurdaadha qibaatii jedhii wamatai waan nu rifeensa keenya irratti dibannee jedhu akka malee dhuga yoosuma dhugama fakkeenyaa fi yoo dhadhaafaa dibannee jennu yoosuma dhugee rifeensa keenya har'a yoo dibannee jennu galgala irratti wamata akka waan dibne iyyuu hin fakkaatu gogaadha jechuudha rifeensi kiyya akka malee qibaatii dhugaa waa dibeyyuu hin fakkaatu jenna duuba deebine rifeensi akkasiisu yoo dhiqnee jennullee yoosuma gogaa waan dhiqabeyyuu hin fakkaatu bishaan yoosuu keessaa goga jechuudha garuu hin bareedullee dafee ciccituu jaallata jechuudha kana fakkaataa akkamiin ammoo kiyya kam akka ta'e beeknaa yoo jenne akkatti beeknu sin agarsiisa inshallah jalqaba irratti bishaan qulqulluu akkanatti burcuqqoo wahiitti qopheeffanne rifeensa keenya fuuneeti kunoo isinitti mul'ata ta'een beeku akka isinitti mul'atuuf akkana sirriin mareellee jira rifeensa keenya akkana fuunee bishaan qulqulluu keessa goona aga daqiiqaa 5 akkanatti dhiifnee jechuu daqiiqaa 5 booda yoo low porosity ta'e gubbuma kanarratti hafee ta'a jechuudha hin dhugu bishaan amma irra jiru kana jechuudha yoo mediumii ta'e immoo jidduu kana deema walakkaa ta'a sun bareedaadha jechuudha yoo high ta'e ammoo jala gadi lixa jechuudha bishaan kana hunda dhugeeti jala gadi lixa akkasitti beeyna jechuudha kunoo isinin mul'ata jedhee yaada rifeensa keenya shaampoo qofaan dhiine osoo conditionerii wama takkayyuu ittiin gooneeti isa qulqulluu ta'e ka beeknu jechuudha ka wama takka ofirraa hin qabne kunoo haala amma mul'atu kanaani yoo low porosity ta'e gubbaarra taa'a yoo mediumii ta'e akkuma isin argitan akka suurarratti argitan kana jala gad deema yoo high ta'e immoo akkasii jala gadi bu'a jechuudha mala kanaan karaa gabaabaadhaan rifeensi keenya kam akka ta'e beekuu dandeenya jechuudha
rifeensi kennaa yoo low porosity medium fi high ta'e maal fayyadamna maal kamtu kamiif ta'a ka jedhu shampoo akkamii dibata akkamii qibaatii akkamii fayyadamna kamtu bareedaadha ka jedhuuf ammoo viidiyoo biraa keessatti isinii hima inshallah amma kun naganarra yoo ka himu ta'e natti dheerata aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.